ينادونهم بأشباح يوم القيامة. ወልቃይት እስካልተመለሰች ድረስ ኢትዮጵያ እንደ ሶሪያ ትፈርሳለች እንጂ ሰላም አይመጣም። ኢትዮጵያ ሰላም የምትሆነው ስንት ጉድ ህዝብ በጅራቱ በሜሪያው ተቃጥሎ ከኔ ልጅ ጋር ስንቱ ነው ጅብ የበላው የትም ይወደቀው ስንቱ ጉር ነው እና ምንም የምለው ነገር የለኝም። ጧሪ ልጅን እሷ ለብዬ መንግስት የለም እንዲህ ያለ ስራ አንሰራም። መንግስት ቢኖር ስንት ጉድ ተቃጥሎ ስንት ጀግና ተቃጥሎ ስንት ወንድ ነው የፈሰሰው፣ ስንት ነው የፈረሰው። ንብረታችንን ህይወታችንን አቃጥለው ደግሞ እንደገና ንብረታችንን ዘርፈውን አሁን ቤታችንን ጥለን የመጣ ነው እዚህ ቦታ። 6 ልጆቹን አፍሶ የትም ቀርቷል ታላቅ ወንድሜ። nuti galuun hin barbaachisu garuu nageenya Oromiyaati sagalee iyyuu Oromiyaadha akka sabni keenya akka hin miidhamne iyyuu qabna malee lola kamuu deeggaruu keessa galuun nu barbaachisu. Maaliif sabni kun amma saba Amaaraati garuu saba Amaaraa ta'e kee argaa jirtanii haadha keenya yaadattanii miti ummaa kee yaadattanii miti kan namatti dhagahama. Obboleewwan kiyyaa waa'ee lola Suudaanii fi Itoophiyaa jedduus mee waan wal ilaallu qabna. Ammas immoo mootummaan naannoo Oromiyaa akka saba Amaaraatti walii ta'ee faannoo kana wal gahanii walii galallee akka Oromiyaa cabsanudha. Shanee balleessinani, shaneen bosona jira. Shanee miti yeroo kamittuu kan cabaa jiru warra wal waraanu osoo hin taane nama nagaa dhumaara. Amma kun himee sabni isin amma agartanii kaatan saba Amaaraati argaa jirtanii miti. Naman gadhiisuu garuu saba Amaaraati garuu warra kana immoo lola dantaan qaban kuwwama Oromoon miidhamu sabni biraa miidhamu quban qaban kun dalagatanii buluu malee ilmaati xiqqoo argaatanii obboleewwan kiyya. Kanaafuu wallaahi baay'ee nama gaddisiisa mootummaan naannoo Oromiyaa wallaalummaa guddaadha kan ka'e Amaaraa walii gallee Amaarri kun amma warra wal lollu kana yoo ta'e warra amma qawwee fudhatee uummata fixaaru uummata nagaa akkanaa osoo hin taane warra qawwee fudhatee uummata keenya fixaaru kana indeganaa uummata keenya irratti eeyyamanii fixaa jechuun kun baay'ee tokko wallaalummaa guddaadha namatti ulfaata illee sabaa yaaduu dhabuun akkanaa namatti ulfaata. Haa ta'u nuti wanti irratti xiyyeeffachuu qabnu inni guddaan Oromiyaa gizee akkan lolle irratti banamuudha jedhee iyyuu dura buune otuu sabni keenya miidhamee miidhaa irra ga'e kanaan iyyuu hin ta'in dura buune iyyuutu nu barbaachisaadha obboleewwan kiyya. Dura buune iyyuutu nu barbaachisaadha. Amma immoo garuu faannoon akka Oromiyaatti bobbaafamuudhaan dhiisanii amma gara kanatti gad deebi'anii jirani. Suudaanii fi Itoophiyaa jedduun lolli banamee jiru. Lolli kun lola ibidda samiif jalaa walitti roobsaarani. Garuu Itoophiyaan amma waati lola jammartii natti hin fakkaatu. Wanni kun laaftuudha. Garuu hammi miidhamu malee laaftuudha. In dhaabata lola alaa dhufe kun lola fakkeenyaa fi Suudaanii fi Itoophiyaan mootummaan jara adda miti alaa dhufe kun yoo dhaabbate illee qaxxeedha. Lolli inni akkasii kun biyya miidhullee biyya miidhee haddii kanallee wanti inni godhu hin jiru. Lolli biyya miidhu maali lola keessoo kana Tigiree fi Oromoo fi Amaaraa Silxee fi Oromoo akka saba keessootti wal bukeessu lolli sun illee dhaabatu. Inni akkana bakkee dhufe garuu lolli hin dhaabata. Garuu immoo kanarratti ijoolleen keenya hedduu wayii ijoolleen keenya darbe nan argaa Suudaaniidhaaf gammadaa jirtanii Itoophiyaan ka cabdu laa an kanan gammadu Itoophiyaa ka cabdu hin barbaadu. Garuu nuti wala nyaannu malee keessootti wala finnu malee nuuf gaariin olin malee jirri kun garuu immoo akkas alagaan dhufe alaadha immoo namatti hin tolu nama hin gammachiisu an ittiin gammadu akka kooti natti mufatta illee mufadhaa malee ittiin gammadu an. Maaliif tokkoffaa miidhaan nurra gahaa rumaanni miidhaan Oromoo irra gahaa rumaanni amma raayyaan ittisa biyyaa jedhamu kuni hammi bahee lolaaru raayyaa inni amma leenji'ee akkanatti harkaa meeshaa akkatti qabatanii deeman sun kan akkana miidiyaa irratti mul'atan kuni jarri seerumaaf dudubba deeman malee warra lolaaru miti jarri. Kan lolaaru eenyunni ilmaan miskiinaati. Amma Oromiyaa keessaa bakka garaa garaa keessaa ijoollee Harargee sana fa'aa agartaniittu
kam waraanatti dirqii bobbaafamaa jiru akka godina Jimmaa yoo fudhanne fakkeenyaaf Oromiyaa keessa lixa Oromiyaa kana godina Jimmaatti yoo fudhanne ijoolleen dirqiin itti guuramaa turte isumammaa itti jirama meeqa baqattee deemaatti amma fakkeenyaaf Oromiyaa keessa kan baay'inaan bilxiginnaa kana baartii badhaadhinaa kana deeggaru Jimmaa yoo fudhanne Jimma immoo gariin ufumaan baharanii gariin immoo dirqumaan itti guuraaran yaa'anii dhaqaa leenji'aa jedhanii amma gaafa lolli akkanaa kun ka'ee ijoollee akkanaa ijoollee xixiqqoo akka keenyaa kana karreef umuriin 18 20 30 kan leenjii waraanaa keessan turre ammallee kan amma raayyaa ittisa biyyaa TV irratti agarru kanaa miti jarri akkasii booda dhaqanne malee yoo lolli jabaate malee lolan jarri yoo dhuma rakkoodha waan ta'eef kan dura buufamu uummata xixiqqoo kana kanaafuu lolli kamillee khayriin qabu nuti immoo lola akkanaa keessa gallee Itoophiyaa cabduu Suudaanii cabduu jechuudha garuun amma haadholee keenya kana agartan miti sabni Amaaraadha kun Oromoo miti saba Amaaraadha garuu namatti tolaan dhugaa rabbi amboo waan ture viidiyoo jira arge natti hin tolle natti hin gammachiisu gaafa kaanii Gondoriin keessaa haadholee fi xixiqqoo akka jarri rifeensa duwwaa ta'anii bu'aan agartan miti namatti tolaa wajjin bu'aa turre kanaafuu miidhaa kamillee saba kamillee saba Amaaraa kana kan akkana Oromoo fixu kana sabni Amaaraa kun jarri jaraan lollee yoo miidhame sabni Amaaraa kun yoo miidhame hangaraan kiyya hin danda'u sabni xiqqoon sabni keessaa jarri akka ammaa haadholeen keenya kun yoo miidhame ani garaa kiyya na jibba maaliif kan wal lolaaru yoo du'ellee rakkoon qabu loluu dhaqee rukutame amma waraanni bilisummaa Oromoo kun yoo lolaa keessaa warri wal lolaa rukutame yaani biyya hadi waree game agasmara sin gaddisiisu maaliif hillo lolee keessatti du'e garuu kan gubaa sitti kaasu immoo kan garaa keessaan banne eenyunni amma akkamaa dhoo keenya kana xixiqqoo warra amma ilmoo qabatee ganda keessa zoore yookiin dalagatee yookiin kadhatee jiraatu warra akkanaa dhuma bakka dhaquun qabu mana citaa ijaarrate manatti qorqorroolee miti bara citaa ma goojjoo walitti taranii ijaaratan isaa dhabaa jiran kanaafuu lola kamillee deeggaruun nun barbaachisu obboleewwan kiyyaa lola kamillee deeggaruun nun barbaachisu aan garuu haa ta'u malee sabni biraa tokko yookiin Gibsi yookiin immoo Suudaan akka ammaa Itoophiyaa rukuttu akid Itoophiyaa wajjin jiraachuu qabdi malee saba biraa dhannee deeggarree akkas jechuun qabna amma Tigireen akka jiran harka dhaarani garuu lolli kun immoo in dhaabbataa lola jabduu illee ammaa fi ibidda walitti bobeessaa jiranii Itoophiyaan amma bumaatti waan isii waraana eegalte natti hin fakkaatu qoqophaahu malee kun garuu baay'ee tokko na gaddisiisan yoo gara kana irraa cufame gara kana irratti banamaa yoo gara kana cufame gara kanatti banamaa biyyi keenya garamitti deemaatti kan jedhu nama yaachisa keessaa Oromiyaan miidhaa kee jirti ammumaa gara kamitti deemti kan jedhu nama yaachisa obboleewwan kiyyaa sabni amma viidiyoo agartanii kaatanii sabni akkasii kuni sabni xixiqqoo sabni haadholeen keenya warri akkasii rakkatoon yaani qabeenya hin qabne loluuf illee gahee hin qabne loluus illee hin barbaanne sabni kun miidhamu waliin beeknu jarra kanaa kun amma warra lolu amma Itoophiyaan akka Suuriyaa cabdu ወልቃይት እስካልተመለሰች ድረስ ኢትዮጵያ እንደ ሶሪያ ትፈርሳለች እንጂ ሰላም አይመጣም ኢትዮጵያ ሰላም የምትሆነው የራያ ማንነት የወልቃይት ማንነት ይሄ በድሩዬ ህገ መንግስት የጸደቀው ህገ መንግስት ካልተቀደደ kana amale kana karra covid kanaaf waraana kamiyyuu deeggaruun nurraa hin barbaachisu obboleewwan kiyyaa nuti garuu wanti nu guddaa xiyyeeffachuu qabnu waraana mootummaa naannoo Oromiyaa waraana mootummaa naannoo Oromiyaa irratti faannoon akka dhahanu godhee labse kana balaaleffachuu qabna dafnee eeggachuu qabna ofirraa malee waan biraa keessa mooquun keessa galuun nun barbaachisu obboleewwan kiyyaa sabni kamillee yoo miidhame garaan namaa hin danda'u namatti hin tolu jechuudha warri wal waraanu duunaan rakkoon qabu akkasii obboleewwan kiyyame wal ينادونهم بأشباح يوم القيامة